machaa'ee fellowshippii dhaqee beekan machaa du'aan koo dadhabaa du'aan koo dhaqee waaqeffatee beeka. Namichani gaafani mana bunaatti arge mastaawotii keessatti arge suni nama keessa galee dhufa. Waaqayyo mana dhugaatii keessa hin dhufaa yoo jettee na gaafatte liitiraalii mana dhugaatii keessatti Waaqayyoon argeera ka. Isa dhumaa san sigaaraa fi araqee caatii maalootti dhiisu liitiraalii ሰውየው ነው የመጣው መልአክ ይመስለኛል አይደል ነው namichichi ni gaaficha na doorsisa galee duukaa deeme na tuttuqa yeroon qaamuun hin ceephaw you know what yeroon dhuguun hin ceephaw garuu waa dhufee hasaasee natti hima boru wanti haaraan jira wanti jedhu diriimi tokko jira wanti ta'e tokko jira keessi koo macaafotan dubbisu wantoota sammuu koo banan baay'ee jira waan ta'eef jechuudha so gaafan naqu tajaajilaan inni affeerame wangeela lallabee fixe abbaa mitekkee jedhanii waamu namicha sana abeel lafa jedhamu jirmarraa kiiloomeetirii wayiidha achirraa dhufe affeerame warroonni achi jiran hundi isaanii fellowshippii sana yeroo jalqabaaf raajii kan dubbate anatti mucaa sana waamaa meedheesa namirraa gore kana waamaa ofiisaa na beeka waan ta'eef namni harka qabee nagaa nan gaafatu yoo fagoomatti na baqata waan ta'eef namni walgahii sana keessatti argamuun koo dinqiidha baqa yeroo san baay'ee ajaa'ibaa Yisaaq maa inni baqa paasterii taatee yeroo yoonni koo warra caatii biraa dhiisee dhufe immoo anamma warra hiriyoota koo birattis asittis giddu galeessan ta'e qofaan ta'e yoo waan asiis simatamuu dhiisuutti ka'e asiis simatamuu dhiisuutti ka'e warri gooftaa qaba jedhan kunis hin simatan warri asiriyoonni koo kun gurbattiin isaa irteedhanii badaa walitti dhufeenya dhiisuu jalqaban maaliif irrisuutti ka'e waan ta'eef jechuudha amala tokko dhiisu so akkasiin jedha Waaqayyo dhagaa kattaa namirraa gore kana qareetanii jedha yeroo sana I don't know maal akka inni jedhu beeku ergaa I don't know jechuu isaan dhagaa malee Waaqayyo raajiitti dubbate jedhu namootatu malee I don't know mindinno raajii maal akka ta'e waan beekuun qabu ani akkasiin jedhee waldaa adventistii keessatti dhawaatiin keenya kan jiraatan malee ani waan beekuun qabu waa'ee raajii waa'ee maal waan beekuun qabu so Waaqayyo gooftaan macaa akkasiin jedha ijoollee abbaa mitikkee jedhu namicha sana ijoollee mucaa kana laalaa biyya kanatti keessummaa godheen deebisee si fida siin jedha Waaqayyo siinan biyyootarra naannaa siinan hojii hojjedha siin jedha jedhee konfirma isaa dubbate because ani fi wantichi waliin arginu ka warri ergaa raajii dhaga'uudhaaf waamanii barsiisota hojjetoota mootummaadha Yisaaqitti Waaqa raajiin you know nan qaama akkan qaamu akkan dhugu akkan tadabaadaa biite hunduma beeka so namichichi yur natti raajee kee abbaa miti kenna jedhamu suni sammuutti deebee gaafa yaadu Yisaaqi you know achi booddee dhiise anaaf gwaaddanyaa koo mucaa wajjin dhalanne siree tokko irra wajjin barannee ammallee hojjetaa mootummaa iddoo cimaa jira Taagaay jedhama anaa fi isatti Taagaay maal jedhama Waaqayyoo geggeessaan si godhaa iddoo guddaan si kaasiin jedha anaaf Taagaay duwwaatti hime raajii gaafa san bakka Waaqoo kanuma Yisaaqumaaf na erge Yisaaqiif na erge tokko immoo isa kanaaf na erge jedhee fixee deeme sagantaa namichi so isa booddee guyyaan raajii sana dhagee kaasee ji'a sadiin qaame ji'a sadiin xuuxee ji'a sadiin dhuge inuman naqa waldaa inuman xuuxaa inuman qaama beektaa gaaf tokko nan dadhabe baqa geetaa hooyi tun dhiisee natti tola sigaaraa kana tun dhiisee natti tola caatii kana tun dhiisee natti tola dhugaatii kana garuu hin dandeenye jedhee waldaa oolee galeen aara beete waldaa taa'ee fokkoreen gala hin dhugu baqa arrani hin qaamu hin dhugu hin xuuxu jedheen gala gaafa mana ga'u safaratti deebi'u hin qophaa'a wanti dhugamu wanti xuuxamu wanti nyaata bakka guutuudha qorumsa guddaa keessan galabee so isa dhumaa gaaf tokko namichichi hin dhufa you know what sagaleedhaan namichani gaafani mana bunaatti arge mastaawotii keessatti arge suni nama keessa galee dhufa isa dhumaa san sigaaraa fi araqee caatii maalootti dhiisu literally ሰውየው ነው የመጣው መልአክ ይመስለኛል አይደል ነው ዱፌ ዋንት ጅርቱ ከነዲሲ ሲጋራ ከም ባዴ ጅሩት ጡጣውሌን
sagantaa fellowship galgala namicha tokko waamanii naannaqa. Warrattiin sigaaraa faraqee xuuxaa dhugaa dhuftu Waaqayyo sin aana jedhani mochi. Ani immoo sigaaraa namni hundinuu beeka akkan sigaaraa baadhee jiru akkan caatii qaamaa dhugaa inni jaaka. Garuu raajii sun achirra dhaabate fokkora natti. Na argeera baay'ee afuuraan na argeera qaamaanis na beeka namichi. So na arebeetta achuma keessa taa'e. Mini maslaal maalichuudha kaayatti dubbaduraan jedha beektaa sanni akkasii ana nama rakkatee dhufe na jajjabeessee akka wangeelaa yoo gaarii faa akka abbabee faatti utuu naan jedhee natti tolama ture malee sanni akkasii na dheekkamu natti hin tolle gaafa san. Garuu galgala sana galee sigaaraa lamaan ishee hafte tokko galgalan xuuxe nan qaamee nan dhugeera rafee tokko tafa. Ganama ka'een sigaaratti lokkofadheetan xuuxeen har'aa kaasee jedheen sittiin deebi'oodheen of jala kaa'e. Guyyaan gaafa san akkas jedhee kaase ba'aa wayitu narraa bu'ee sigaaraas caatiis dhugaatiis guyyaama tokkotti hin dhaabe. Garuu ji'a sadiidha kanan jiraadhe beeku namni hundinuu beeku akkan qaamu akka waldaan hafuu sagantaan hafuu Waaqayyoo achiitii gara eeggiin sigaaraa araqee maaloo waan hundumaa dhiisee booddee saamunaa armee kotunaa bituutti ka'ee baay'ee rakkadhee baay'een gatii kaffale. Yeroon qaamuu dhugu sana wanti hundinuu jira. Ergiin gara gooftaatti dhufe garuu bakka sukkuumamuutti kee wanti hundinuu duwwaadha. Yinoo Waaqayyoo beekumsatti qabdu sirkaa fixuu barbaada. Karaatti irra deemtee dhufte sirkaa ajjeesuu barbaada. Ofiin si qaruu barbaada waan ta'eef. So erga Waaqayyoo natti dubbate booddee waan an uffadhu faallee hin dhabe. Nami famasi durii gadi bu'aa dhufe. Rifeensi koo narraa ka'ee namatti hin dabalamee rifeensa koo ofirraa naadee bakka nama normaaliin ta'ee. So isini yeroo naqamtee dhufu nama isin beektanu nama cool bakka nama reefuu sirraa hojjetamaa jirudha kan naqamteetti gale. So yeroon qaamu sana haadha manaan amma qabu haadha ijoollee kooti. Lafa caatii kaa'ee mucattii kanan fuudhaanii jedhee man dubbadha beektaa. Mucattii kanan fuudhaanii gaafa isheen guddattu gaafa guddannu ishee man fuudhaa jedhee sagaleetti dubbadhan ture normally. So isheen Finfinnee jiraattee firoota qabdi ishaan bira jiraattee isheedhaa deebii waggiin sirraa'ee booddee wal arginee gwaddanyaan koo hiriyyaan koo Mahammad jedhaman haati manaati jettu sii dhufteetti naan jedha guyyaa sana yaadate. So akkaataan itti fuudhe egaa mata duree biraati. Garuu ji'a sadii booddee sigaaraa sana dhiisee maal jedheetani dhufeen fellowshippii achuma dargaggoota jiraatanitti makamee waaqessuutti ka'ee Pastor Rattaa Assayyee wajjin wal argine fellowshippii sana keessatti. Inni immoo yeroo sana konkolaataa irra hojjeta. Anis konkolaataa irra sana hojjedha waan ta'eef na beeka yeroon qaamu yeroon xuuxu. Pastor Rattaa Assayyee jireenya koo irraa keessatti gahee guddaa qabanna. Fellowshippii sana keessatti wal bar ani Waaqayyoo biyya kanaan si baasaa karaa ittiin baatu siin qopheessa naan jedhee klinikiitu ijaarama ture. Klinikii kana nama qalamii dibuu barbaannaa jennaan Yisaaqin hojjetti Yisaaqin Maammushin hojjeta Maammushin waamaa jedhanitti na waamani. Maammush waan kamiin nan hojjedhe na inni hojjeta waan jedhaniifi dhaqee manni nan hojjedheetti walii galee hojjedhe. Yeroo sana Rattaa wajjin achitti wal argine irra deebine. Rattaan immoo achi mastaawatee hojjeta. Ani immoo qalamiin dibaa achitti wal argine. Natu affeere kottumee irra sagantaa dargaggootii tokko jirti warratti waldaan tokko reefuun dadhaga waan ta'eef kottu isaaniin tajaajili meedhee itti meeyyuwan. Jaratiin tokko kottu edhee maaliif Rattaa baay'ee walitti dhiyaanne achitti jechuudha. So Rattaan dhufee ijoollee baay'ee dargaggoota tajaajilee yeroo sana gaa shariifaadha namaan kawan keessummeessa dargaggoota yeroo sana. So akkasittiin Rattaa wajjin torbeedhaan deebi'ee dhufee barsiisuutti ka'e Rattaan achitti. Mana sana qalamii dibee yeroo jalqabaa fi birrii 5,000 argadhe. Ergan gooftaatti dhufee birrii takka argadhee hin beekne birrii 5,000 argadhe. Birrii 5,000 naqee caammaa kophee ariifiisaan bitadhee surreen bitadhee tiishartiin bitadhee ati bakka fo'an jedhee paastarii taate bakka Yisaaq jedhani. Maammuy bakka insooroo bakka faranjii gargaarutti ka'eedhaan birrii 5,000. Waaw jireenyi yeroo sana darbe jireenya miti. So gatii waldaatti deddeebi'utti ka'ee fi paastarii taate bakka Yisaaq insooromte achitti ka'anii. So achitti nan dhufee Rattaanii dhufee deddeebi'utti ka'ee. So
akka carraagaa akkaataan ittiin gara naqamteetti dhufee haadha manaa koo wajjinii egaa amma ergiin qalbii jijjiirradhe ergiin maal jedhee nama taa ergiin dhufee booddee egaa si wajjin wal barree maal jennee fira qabdii magaalaa naqamteedha naqamte akka inni gara gooftaatti dhufee tokko sababii iseera jaalalli na qabuudha akka inni jijjiiramu kan na godhe tokko sababiin isaa biyya kana hin baatanaan jedheera Waaqayyo garuu sababan ittiin ba'uun barbaada sababan ittiin ba'u immoo haadha manaa koo ana naqamtee galteetti isee barbaacha dhufee achitti hafee you know sababa isee barbaacha dhufee achitti hafee isee barbaacha dhufee achitti hafeenii achirratti hojii wal argine rattaan na fuudhee na beellameetu waldaa ergama dhalootaa naannoo safara maaramii ture bishop pastor ammaa ture akkuma beektu isatti nu geessa guyyaa jalqabaa yeroon dhaqu wangeela Abbabee naa kenne fudhadhee dhaqe beete dhaqee ጉያ ሰና ኃጢአትን ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ጀደ ለለበ ዋው አማጋ የሮላ ማፋንጥ መጫፈ በሉ ጀደ ይኖባት ኃጢአትን ሁሉ የሰውን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይሄ ነው አለ ዮሐንስ ምናምን ጀደ ለለበ ኦ ማይ ጉድነስ ጋፉ ወነቁ ሰገሌን ኩነቲ ሰኔን ነገኤ አንተ በቃ ቀልቢነ ሆረቹት ከኤ ጩቡል ማነ ሞታ ከኒ iku kan haqusa kana jedha gaafan naqu bishop amahan pastor amahan jechuudha so achiti waldaa dhaqee dhufee waldaa wal baree garajja tokko taa'een ana mana ko lafa isheen jirtu yeroo sana kaadhimaa koodha lafa isheen jirtu mana isheen jirtu ilaalee akka isheen mana kiraay fudhattu ittimee maal jedhe haalota tokko tokko akka mijaa'u goone deebi'ee galammas maaliif as jiraachuuf mirga intiniin qabu waan yaadan qabu Waaqayyoon baata jedheera garuu adoonnoo karaan itti ba'u garuu sababa guddaan margadde sarattaan waldaatti nageesse caalaayyuu haadha manaa koo ishee ammaa kanatu dhufe so baqa baay'ee humnaa ol gaafanatti ta'uun nan dhufe iseef jedheen achitti dhufee galee ishee wajjinii mana kiraay fudhannee duwwaa marraa kaanee jiraachuutti kaane waldaattiin deebi'ee mana barumsaattis deebi'ee hojii hojjechuuttiin ka'ee daganaa mana farniichariitti qacarame hojii mukaan hin danda'a waan ta'eef galgalammoo maskaramulettiin baradha naayitiin baradha gaafa kaan immoo waldaa gonkuma hafuu hin danda'u hojii nafa malee yookiin mana barumsaa nafa malee suusii natti ta'e you know what isa sigaaraa isa caatii isa araqee durii caala araada cimaa natti ta'e waldaa dhaqu so sammuun koo silumaa hubanaadhaa macaafa dubbisuuttiin ka'ee maal jechuuttiin ka'ee akkan itti gara gooftaatti dhufee hafeesa kana har'uma fuula screenii kana dura taayaa sa'u koodhaa fi sababii wangeela yooti waa farkaa qabaatti hawaasi si barbaada nami si barbaada Waaqayyo si barbaada so Waaqayyo immoo ilma sanaa kennee jireenyi koo baay'ee kan inni jijjiirame utuun mana dhugaatii keessa jiruutti tuun screenii dura dhaabadhee shubbisuu tuun sirbaa jiruuti akkeetii utusitti dhufe oo gaafuma sanadha kan qalbiin kiyya butame so wangeela kana utuu hin arganne ta'e takkaa umuriin dheeraa du'uu nan danda'a fuudhees dhala godhachuu dhiisuu nan danda'a sababiin isaa reebicha gurguddaa gaagaama gurguddaa keessan ture waan ta'eef amma 8 quxirii jedhamu oduudhaan dhageessuu dandeessu torchii 8 quxirii wantoota jedhaman kan hidhaa akkasii keessa darbeeni wangeelachi keessaadha kan na baase naafachuu na oolchee na dhukkuba ture kuni gadi gara wangeelaatti gaafa dhufu garuu immediately nan fayyee gara gooftaatti gin dhufe booddee ergi magaalaa naqamtee galee wangeela argadhee booddee completely jireenyi koo hin jijjiirame nama maatii qabuun ta'e haadha manaa nan fuudhee haadha manaa gaarii naa kennee Waaqayyo mucaanan argadhee tu wangeela kanatti dhumne ta'eeti jirmaa kaasee Jarmaniin hin naqu maal jechuudha yeroo hundumaan dubbadha የኔ ህይወት ከጀርማስ ከጀርመን ነው jedheen haasa'a so wangeela kanaan faayidaa maalii argatte yoonaan jette magaalaa Jarmaa Wallaggaa Arshaa jedhamtu keessaa ka'e Iskaandinaaviyaa biyyoota garaa garaan deemeen wangeela kana lallabuudhaaf waan tokko yaadachuutu narra jira
biyya kanatti ulfinaan deebisee si bida gaaf tokko waaqayyoon jedhe raajiin sun jedhee isinitti meera sila gaafa ni dhufee naqamteetti galee naqamteedhaa utuun baradhuun dagana waldaa iskoolaariin haalaattee gara Wisdom Fellowship Bible Schoolitti na fiddi. Gara kolleejiitti mana macaafa qulqulluutti na fiddi kolleejii macaafa qulqulluun baradhee achittis baradheen dagana paastarii ta'eetanii waggaa tokkoo fi biyyuman itti dhaladhee yakkatti hojjechaa turetti hin deebi'ee dhaqe waaqayyoonni isa jedheen dhiisu jechuu barbaadeen biyya kanatti ulfinaan deebitee dhuftanaan jedhe na haadha manaa koo fi mucaa koo naqamtetti dhiiseetanii waggaa tokkoo fi gara jirmaatti deebi'ee waldaa pilaanti goonee hojjechaa ture. So waggaa tokko ana hojjetu immoo waaqayyo achitti nama ergee akka nama jirmaaf arjoo dhaquutti biyya alaarra si naannessa siin jedha waaqayyo naan jedhee raajiinatti dubbata. So dhufee waggaa tokko jirmaan hojjedheetan biyya natti dhaladhe achi waggaa tokko booddee na fuudhanii waldaanii gara magaalaa Dambidoolootti na ergite. So wangeela kana maal argatte yoonaan jette bu'aan inni jalqabaa bu'aa literally waan argamu bu'aa fayyummaa argadheera bu'aa ikoonoomii argadheera bu'aa dhalaa argadheera beekamtii argadheera biyya Oromiyaa Itoophiyaa jedhamtu irra darbee addunyaa irra deemeera bu'aan ittiin argadhe kanadha bu'aan ati wangeela keessa argattu tokko lama sadii itti lakkaa'uu dhiisuu ni malta lakkaa'amuu dhiisuu ni mala garuu bu'aan isaa jiraatamee kan argamudha. Bu'aan wangeelaa akkamittiin ibsita yoonaan jette anamma jirmaa ka'ee Paarisiin biyya sooressoonni wal ga'an jedhamu addunyaa kanarraa biyya addunyaa kana sooressoonni itti wal ga'an biyya Paaris Eiffel Tower sana yaabbadhee kunnoo meetira 341 irra yaabbadheen achi gadi ilaale maallaqaan hin naqamiti firaan hin naqamiti bu'aa wangeelaati gatii hojjetaa wangeelaa ta'eefi waaqayyo piroosesii tokko malee viizaa naa kennisiisee piroosesii tokko malee kana naqee bashannana naqee tuun taane wangeela lallabuuf hin naqee achumaanii biyyoota Skandinaaviyaa garaagaraan ilaale carraammas marsaa lammaffaas nan naqee sadaffaas deemuuf hin jedha bu'aan wangeelaa maalii Yisaaqoo itti na gaafatte jiraattee yoo agarsiiste malee waan lakka'amu miti jireenya ni qabu har'aa kuni anarra abbaa maatiiti ijoollee dhiira lamaa fi durba tokkoon qaba waama argamu yoo ilaalte malee yookiin immoo jiraattee jireenyumti kee hime malee tokko lama sadii itti waan lakkaa'ame dhumu miti bu'aan ati wangeela keessa argattu wangeela kana keessa argachuudhaaf immoo of kennuu si barbaada murataa ta'uu si barbaada nama waaqayyo wajjin jiraatu ta'uun yeroo biyya lafaa keessa jirtus yoo waan kamiin iyyuu gara kutummaan nama hojjetutu gaafa baag godhe gara kanatti dhufusi amaluma isa gara kuteessummaa sanan keessa ba'a. So amma waanan gochaa ture hundumaatti amanee kanan godhu durumaa'u waan kaminu yeroodhaaf na fayyada na gammachiisa waan hojjedhuu fi saalfii malee yeelloo malee hojjedhaan ofii koof garuu namatti waan hojjedhu saalfiidha yeelloodha arrabsoodha maqaa qaba garuu waaqayyo gara kuteessummaadhaan isanitti jiru kana beeka waaqayyo kanaafitu akkuma Saa'ol gara kuteessummaa nama jeesuudhaaf xalayaa baatateetu deemu karaatti itti dhufe anaanis waaqayyo akkasumatti gara kuteessummaa karaatti natti dhufe utuumman waaqayyo mana dhugaatii keessa hin dhufaa yoo jettee na gaafatte alliitiraalii mana dhugaatii keessatti waaqayyoon argeera ka utuun sirbu utuun daansii shamarran mana bunaa wajjin utuun sirbu liitiraalii argeera ka waaqayyo bakka inni hin jiru gaafa na sirraa tarni godhu garuu completely diverting godhe degree 180 jijjiire jechuudha kanaafi onneen koo yeroo sana amalli koo yeroo sana karakteriin wanta tokkotti cichoomanii tafuuni amanan achi qabu waan ta'eef asitti gaafa dhufus wangeelatti cichoomee nafe waan wangeela keessa argadhe tokko lama sadii lakkaa'ee fixuu hin danda'u garuu jiraadheeni as ga'ee Dambidooloo dhaqeen Dambidoolootti wangeelaan naman baree biyyan baree dhalootan baree ofan argee irra caalaa nama afuraa ta'uu koo nan argee Dambidoolootti baay'een guddadhee spiritually baay'een guddadhee Dambidooloodhaa kaasee Deenmaarkitti na ergee Faransaayitti na ergee Jarmaniitti na ergee Awurooppaa hundumaarra na naannessee asii immoo irra deebi'ee dhufee magaalaa Finfinneetti akkani jijjiiramee dhufee as galu na godhee akka wangeelaaf jijjiiramee dhufe dhaabbatan keessa hojjedhu ture as na fidde
waldaan keessaa hojjedhu ture as na fiddee jalqabas kan biyya alaatti na erge iseedha kan wangeela lallabuu fi bu'aan maal jedhee sitti himu jiraattee agarsiista malee waan lakkooftee kanan argadhe sanan argadhe waan jettuun qabdu jireenyumti anamma akkasin jedhan turan yerooni asirratti wajjin baay'ee kiloozii waan ta'eef gaafa wayyaa haaraa uffadhu agalgaay baaloon kwaan labsamee nan jedha rattaan yeroo hundumaa haasaa yoon karabaatii bitadheesi waaw ammani isa ministeeronni kaatan dhakun waan kamiyyoo na gaafatte utuun tajaajilaa miti ta'e utuun wangeelan arganne ta'e yookiin qaamee manafa nan du'a yookiin mana hidhaattiin takolaashee hafa nama hawwataa nama dunyaarra naanna'u hin ta'u gonkuma sababiin isaa lammiidhaan miti kanan dhufe beekumsaan miti kanan dhufe qabeenya qabaadhee miti kanan dhufe wangeelaan wangeel bright nama godha nama ibsa bu'aanati na gaafattu wangeelarraa maal argatte tajaajilaa ta'uu keerraa maal argatte yoonaan jette hardhuma iskiriinii kana jala taa'ee haasa'uun koo bu'aa wangeelaati utuu wangeelli natti hin buune utuu naanifne ta'eeti karaan irra deemee dhufe kuni by the way beekan akkan guyyaa kana gaafatamu guyyaa tokko live story koo share nan godha amma tokko xinnoose jedhee nan yaada abjuu koo jirra ture you know what sababiin isaa hiriyoonni koo baay'eenis dhufaniiru baay'eenis achitti hafaniiru utuma qaamanii utuma dhuganii utuma xuuxanii yoo dhaqan namni ofiin sigaaraan dhiisu beektaa ofiin caatiin dhiisu ofiin dhugaatiin dhiisu ofiin ejjan dhiisu an ofiin hin dhiisne because namni amma koo qaamuun jiru namni amma koo dhuguun jiru an qalloo huqqataadha garuu baay'een dhuga afuura wayitu na keessaa dhuga you know what nan dhuga garuu dhugaatiin kun araada cimaa waan ta'eef namni nyaata dhiisa malee dhugaatii dhiisuu hin danda'u beektaa namni nyaata uffannaa dhiisa malee caatii dhiisuu hin danda'u sigaaraa dhiisuu hin danda'u wanti sigaaraaf caatii araqeerraa nama kutuu afuura waaqayyoorraa kan hafe gonkumaa hin jiru ani wanti na fayyade ani jedhu utuman qaamuu dhaquu kooti utuman dhuguu dhaquu kooti utuman dhuguu machaa'ee fellowshipii dhaqee beekan machaa du'aan koo dadhabaa du'aan koo dhaqee waaqeffadhee beeka utuu warri na fuuldura ta'an itti ajaa dhugaatiin koo sigaaraan koo itti ajaa inna funyaan qabataachisi kunirraa ani maqaa machaa'een waaqeffadhee gala beeku ijoolleen gala garuu gaaf tokko gaafa na jibbisiisu maallaa wayyaa waaqayyo gaafa jedhu guyyaama tokkotti ba'aa wayinarraa buuse wangeelarraa maal argatte yoo jette fayya buleessa ijoollee fayya buleessa sammuu gaggaarii qaban ijoollee sadiin qaba haadha manaa sammuu gaarii qabduun qaba jireenya gaariin qaba fayya buleessadha maal jedhee lakkaa'ee sitti waan ati wangeela keessa argattu lakkaa'ameen dhumu lakkaa'amu numa jiraatta malee so anarraa viizhinii mataa kootiin qabaa geggeessaa waldaa dharranii waldaa pilaanti godheen jira gara fuula duraatti sarrattis dubbachuu nan danda'a garuu bu'aan wangeela keessa argamu obviously beekamaadha jiraattee agarsiista dhuga baatiin kuni yookiin immoo short storyin kuni nama baay'ee bira ga'e akka inni hojii guddaa hojjetuu fi waaqayyoo pilaatfoormii kana qopheesseera nana manaa maatii miidiyaanii akka inni of danda'ee maatii miidiyaa kana keessatti immoo daandiin ifaa kun immoo nama baay'ee dukkana keessa akka inni gara ifaatti fidu abdii guutuun qaba so kuni carraa waaqayyo nuu kenne keessaa isa tokkodha karaa ittiin wangeelli nama bira ga'udha kun hojii wangeelaati Yisaaq isa kana duwwaa miti Yisaaq baay'eetu jira karaa ittiin Yisaaq baay'ee namoonni baay'een obboloonni baay'ee dhufan waan hojjettanii fi carraa kana na duwwaaf miti namoota akka koo dhufanii fi waan uumtanii fi wanti guddatu qabaarraa beekama biddeen nama qubsuu eelee irratti beeku jedha so qabaa kanaan akkasittiin itti fufamee akka inni hojjetamu abdii guutuun qabaa hawaasi miidiyaa kanaan na dhagaa jiru social miidiyaa kamiin fayyadamee kan dhaggeeffachaa jiru kamiyyuu maatii miidiyaa kana yoo argitanu miidiyaan kun miidiyaa sabaati miidiyaa waaqayyooti miidiyaa waldaa kiristiyaanaati so kanaaf nama biraa oomishuudha dhuga baatii kana nama biraan ga'uuni kanaaf kabaja guddaan qaba galatoomaa ulfaadhaa borii wanti haaraan ta'e akka deebinee wal arginu abdii guutuun qaba isinis warri naaf feertanii galatoomaa kabaja guddaa argadhaa thank you